lalabanne qabsaa'onni iyyanne lalabanne qabsaa'onni iyyanne nutirmada nujabeita nutirmada nujabeita so yaron indaballe nutirmada. daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork qophii keenya kanaan marii jilli adda bilisummaa Oromoo itti aanaa hayyuu duree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin durfamu hawaasa magaalaa Awwadaayii fi naannoo isii wajjin taasise kan isiniif dhiyeessinu ta'a. hanga xumura qophii teenyatti turtii gaariin wajjin taasisaa isiniin jenna. yaroon indaballe nutirmada nujabeita jirtu kanagayaan buucha nagayaan nuhaochu dogoggora nuhaochu gagadoo nuhaalagu gagaadhaan nuhaabulchu waan tokkummaa Oromoo cimsaa malee waan facaasaa Rabbi nurraa haa qabu. Oromoo sadarkaa duraatti Rabbi haa bilisoomsu. Huddumoodatti hin deebisin. Tokkummaa Oromoo Rabbi haa cimsu. Aanninja haa cimsu. Rabbi haa cimsu. Wala zalika bihaqqi subhana rabbika. Oromoon akka odaatti dagaagdu, akka caffeetti ameeritu, akka cirrachaatti heddummaattu, adawwiin Oromoo haa dhabamtu, kataa'ee nu dubbatu dhagaa haa ta'u, kadhaabbatee nu dubbatu muka haa ta'u, ilmaan Oromoo addaan Rabbiin baasin wal jala haa yaasu. Shawaan biraa kana keessa barbaadu Oromummaa awwaaluu barbaadu Rabbi isaa awwaalu. Dhukkubsataa keenya nu haa fayyisu. Deegaa keenya nu haa duroomsu. Wallaalaa keenya nu haa barsiisu. Xiqqaa guddaa wal jala nu haa yaasu. Oromoo tokko nu haa galu. Oromoo nu haa tokkoomsu. Tokkummaa wal jala nu haa yaasu. Rabbi kaanu tokkummaa wal jala nu haa yaasu. Xiqqaa guddaa jalatti haa guddatu. Guddaan nuuf haa dubbatu. Xiqqaan jalatti nuuf haa guddatu. Beeku subhaan rabbika. Baga nagaanis waliin dhufne walga'iin keenya walga'ii milkii nuuf haa ta'u jecha amma sagantaa keenya eegallee jirra. Sagantaan keenya gaa kuni kan wal mariiti. Walga'iin keenya kun kan wal mariiti. Wal marannee haala biyya keenyaa irratti, haala saba keenyaa irratti, waan dhimma keenyaa irratti wal marannaa. Wal mariin keenya kun ka amma asitti taakka jennu kun ka duraati malee ka dhumaati miti. Walitti deddeebineeti waliin marannaa. Amma karaa Jaal Araarsoo Biqilaa itti aanaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromootiin dhaamsa karaa dhaaba keenyaatiin haala ammaan tana keessa jiru irratti waan jiru karee isaatiin isiniif dabarsaa. Kanaaf isaa waliiniin walqunnama gaarii isiniin jaa walaa dhaggeeffannu. Baga nagayaan guyyaa kana geenyeen isiniin jaa. Akkuma hundi keenya waliin beeknutti eega simannaa xumuranne booda yeroo isin nu bira dhufuu qabdan jettanii yeroo adda addaatti dhaamsanitti dhaamaa turtan, harka addarra kaayattanii gara Finfinneetti ol nu eegaa turtan. Nutis qaamaan isinirraa haa fagaannu malee garaan isinuma bira jirra. Haa ta'u waan sakaalee nu qabeetu jira.
sanundaa'u injifanneet isinitti deebinee baga gammaddan baga olmaanu gammaddan. Addi bilisummaa Oromoo eega nagaan biyya tana seenee waggaa tokko ga'eeti jira jechuudha. Kunis gaafa jalqaba qabsoo jalqabnu karaan nagaya waan ta'eef qawwee lafaa kaafne malee nagee filanneetii miti. Qawwee filanneetii miti. Kanaaf namni yeroo waliin haasa'uu dadhabu mirga isaa afaan isaatiin haasa'ee rakkina isarra jiru himatee dubbachuu dadhabu miidhaa namaan hoggaa irra ga'u filmaata karaa nagaa hoggaa dhabee gara qawweetti deebi'a. Santuu qawwee lafaan ukaasise malee qawwee jaalanneetii miti. Kanaaf eega nagaa wanni jedhamu haasa'uu jalqabee waggaa tokko dura mariin nuufi mootummaa jidduu taasifameen nutis nagaan biyya seenne dandeenye eega nagaan biyya seenne booda maaltu ture paartiin kana nagayaatiin qabsaa'u tokko ulaagaa keessa dabuu qaba waan guuttatu qaba. Kanaaf kan akka guuttannu qajeelfamni yookaan seerri biyyaa waan ajaja dabarsaa tureef takka immoo seerri biyyaa waan nu dirquuf nutis seera haala ta'uu hin dandeenyu ulaagaalee sana hunda guuttannee aaba'uu karaa nagayaatiin hoggaa qabsaa'u beekumsa boordii biyyaalessaa Itoophiyaa irraa argachuudha qaba jechuun waan jiruuf isa san guuttannee nutis injifannoodhaan keessa dabarree boordiin biyyaalessaa yookaan boordiin filannoo biyyaalessa Itoophiyaadhaa akka ABO'n asxaa isaa mallattoo yookaan faajjii isaa alaabaa isaa heeraa fi seera ittiin buluuf sagantaa siyaasaa hundaa'u ilaalee fudhatee xalayaa beekumsaa nu kenneeti jira jechuudha. Nuus ammaan booda seeraan beekamne waan jirruuf Oromiyaa keessatti walaba taanee guutuu biyyaa keessatti sochoowwan dhorku hin jiru kan akkasitti nu hubadhaa jenna. Duraanis akka waliigalteetti ABO'n walaba ta'ee akka Oromiyaa keessa socho'u waliigaltee keessa nama jira. Haa ta'u immoo waan xalayaa beekumsaa kan akka paartiidhaatti karaa nagayaatiin qabsaa'uudhaaf beekumtiin argatiniif sakallaan tokko tokko bakka adda addaatti inni mudachaa ture jechuudha. Eega simbiraa waltachaane hin teenye gufuun adda addaatti si mudatee jira. Karaan nagayaa tiin qabsa'u nagaa jennu karuma nagaa kana keessatti illee gufuun fi gufaanni yeroo adda addaatti numa mudata. Miseensota keenyarra hoogganoota keenyarra bakka adda addaatti mudatee jira. Sanammoo qaamuma qabsooti duraanuu murteeffannee waan dhufneef kan uumaatti hin lakkoofne keessa baaneeti jirra immoo. Kanatti haasuudhaan waan gaafa simannaa hundaa amantantu jira. Dhaabni keenya gaafa duraa tokkumaa isa san nuu tolchaa hoggaa ol deebitan nuutu murtamada nutti gadi hin deebinaa jettanii saniif ammoo ji'a 5 ol marii bal'aa gaggeessineeti turre. Kanaaf dhaabotni siyaasaa Oromoo dhimma Oromoo irratti dhimma Oromiyaa irratti tokkummaa yookaan ejjennoo waloo qabaachuu qabna jechuudhaan marii bal'aa taasifnee xumura irratti waan waliin nu galchu bal'aa ta'uu fi bakki itti garaagarummaa qabnu xiqqoo ta'uusaa eega hubannee booda ejjennaa waloo waliin murteessinee gaaddisa hooggansa Oromoo yookaan caayaa tokko tolfannee murteeffannee xumurannee isinitti dhufna jirra jechuudha. Kana hoggaa jennu gaaddisni kun caayaa Oromooti. Bakka itti wal mari'annu dhimma Oromoo fi Oromiyaa irratti maali wanni keessatti immoo qabxileen itti irra waliigaltan keessaa haga tokkummee maqaan hunda'i yookaan ammoo beekuu barbaanne jechuun keessas waa hin oolamneef hanga tokko akka beeytaniif isiniif irraa tuttuqaa jechuudha. Kunis namni
bilisummaa Oromootti hin quufne wanni isa quubsu hin jiru. Kanaaf hagammaatti ammarra jira malee gaafiin Oromoon deebina. Kana keessatti waliigaltee kana keessatti daangaan Oromiyaadhaa kabajamuu qabu jennee irra mari'anne. Dhaabni siyaasaa Oromoodhaatiif iyyuu ka daangaan Oromoodhaa kabajamuu qabu jira jennee wal gaafanne akka hin jirre walirra waliigalleetiin qabxiin guddoon tun beekamuu qabdu uummata Oromoodhaatiif jennee kun waan nuti irra waliigalle keessaa isa tokko jechuudha. Inni itti aanu magaalaan guddittiin Oromiyaadhaa Finfinnee ta'uu namni shakku jira jennee wal gaafanne kanarratti shakkiin tokko hin jiru jechuudhaan xumuranna jechuudha. Inni sadeeffaa yookaan sadeessaan afaan Oromooti. Afaan Oromoodhaa afaan biyyaa yookaan sadarkaa federaalaatti beekamee itti hojjetamuu qabna jechuudhaan kanarrattis garaagarummaan hin turre ejjennoo waloo keessa jira walumaan murteeffanne jechuudha. Inni biraa nagee Oromiyaadhaati. Oromiyaan yoo nagee qabaatte waa hedduu keessatti hojjechuu dandeenya. Kanaaf Oromiyaan tasgabbii argachuu qabdi. Baadiyaan kaabaa kibbaan uummanni keenya nagaan bobbee nagaan galuu qaba jennee kanaaf uummata Oromoo keessa maaltu jira bakka adda addaa yeroo jiraatutti waa'ee dhiyaa Oromiyaa waa'een kibba Oromiyaa naannoo Gujii Booranaa akka yeroo hunda uummata keenya yaachisaa jiru naannoo sun komaandii poostiidhaan bulaa jirti irraa ka'uu qaba jechuudhaan barattoonni keenya bakka adda addaatti walumaa galatti uummanni keenya waan kana hiriira nagaatiif ba'uudhaan gaafachaa akka ture beekamaadha. Isa kana hoo maal goona jennee kanaaf gaaddisni kun koree tokko yookaan komishina tokkotti tolchee rakkoon naannoo sanii karaa nagaatiin xumuramuu qaba jennee kanarrattis murteeffannee koree tokkotti tolchinee addaan kaanee jirraa jechuudha. Koreen kun egaa waan irra goofuudha gaaddisa kanaaf gabaasuudhaaf ta'a. Nus waan irra gahamee uummata keenyaaf ifa goonaa jechuudha. Waan gaaddisaa eegan keessa tolfattan jaarmanii egaa caayaadha jennee afooshaanuu seeratti bultu qabdi waan seeraa hoomaan lafa kaa'attanii egaa hin hafu. Kanaafis safuu fi laguu Oromoodhaati lafa kaa'anne jechuudha. Namni caayaa kana keessatti waan ammarra walii galle kana cabse marraa duraatiif qeeqaa marraa lammaffaatiif gorsa itti aanee hoo maal jennee nama waan irra walii galle kana cabsu dhimma Oromiyaadha. Ammaan booda waa wal lolloosuu hin qabnu uummata Oromootiif ifa goonaa jenna jechuudha. Nujuttutti garaagarummaa xixiqqoo warri barcuma jirullee garaagarummaan nujuttullee yoo jiraate safuu laguu jiraachuu qabaa jenna. Wal arrabsuun, walitti duuluun, wal sakaaluun bakkoota adda addaatti kan mudatan ammaan booda jiraachuu hin qabu jenna. Maal fa'aadha kunis wooma gabaabaan isin irraa tokko. Nullee hoggaa aarre miseensi keenya deeggaraan keenya maal jedha? Oobidiyoo tullatti jedhanii arrabsa beektaa? Isaan illee maal nuti shanee jenna kun duraa dhaabbachuu qabaa jenna jechuudha akkasii walii galle. Addi bilisummaa Oromoodhaa shanee miti gaafa biyya tana seenu jaarmanni shanee jiru jira dhaabni shanee jiru jira ammaan booda gaafa akkas nuti seeraan gaafanna seeraan himanna jechuudha. Makuma abbaan himatee nama yaaman malee maqaa biraatiin nama ni yaamani. Hiyyaaman rakkoo yoo jiraate akka biraa fixanna malee maqaa nuti hin qabne nu yaamu firraa dhorkina jechuudha. Kun isa kana gaammaan booda safuu laguu kana kabajnee hundi keenya isaanis obboleeyyan keenya garaagarummaa xixiqqoo jirtu immoo
teenyee mari'annee mariidhaan furanna malee walitti duuluudhaa fi arrabsoodhaa fi waan fokkisoo uummanni irraa jibbu hawaasni keenya irraa jibbu hin hojjennee walii gallee kanarratti gaa kan utiisu kan hordofu isinii jennaa eenyuutu daba dalagaa eenyuutu waan murteeffate hojiirra oolchaa nu hordofaa isinii jenna. Tole kan ta'anu Oromoon dhugaa mammaakuu koonaa fuunaan fardi beekee jette Oromoon. Kanaaf xalayaa boonni filannoo biyyaalessarraa abaanoo harkatu sadarkaa biyyaatti waan itti aanu maali gara filmaataa deemnaa filmaataaf dhibbaatuma shaniin nu hafe. Kanaaf uummanni keenyas kan irratti qophii qabaachuu qabaa jechuudha. Biyya kana keessatti waggaa 150 ol filannoon hin turre. Filannoon tures filannoo humnaa fakkeessuu waliin dha'uu kanaatu ture jechuudha. Ammaan booda garuu filannoo akkasitti hin deebinu. Filannoon dhufu filannoo haqaa, filannoo dhugaa, filannoo uummanni abbaa filateen ifi isaatiif if keessaa baasee araddaa isaarraa, aanaa isaarraa, godina isaarraa sadarkaa naannoo Oromiyaatti, sadarkaa federaalaatti ifii mataa isaatiin filateen buluu qaba malee akka poostaatti gubbaarraa nu gad arguun hin jiraatu jenna jechuudha. Rakkinoonni yeroo adda addaatti nu mudataa turee fi ammaas nurra jiru waan akkasitti nama ifii barbaannu intala beekumsa qabdu gurbaa beekumsa qabu kanu keessatti dhalate khabaruun bulcha jennee nuti keessaa fillee waan buraan jirree fi rakkinni hagammaa nurra gahaa jiru nu mudataa jira jechuudha. Gaafammoo nama ifii barbaannu nama dandeettii qabu ka beekumsa qabu kan beeynu if keessaa sagalee teenyaan fillee ol baafne rakkinni kun hundinuu furmaata nuuf harkataa jechuudha. Kan akkasitti beekamu. Gabaabumatti mootummaa mataa keenyaa qabaanna malee ta namni gubbaarraa nu tolchee hin qabaannu jechuudha. Kanuma waliin gaa maaltu jira jennee ilaallu filmaanni kun akka hin taane warra nagee boolessuutu jira, warra jijjiirama kana hin barbaanneetu jira. Kan filmaanni kun yoo ta'e kara nagayaatiin ta'e Oromiyaan guutuutti nagaa argatti. Uummanni abbaa barbaadu filate kan ammumarraa uummataan dhukkubaa jirutu jira. Maaltu nutas deema badii kalee dalageef badii dalaguudhaaf humna qophaa'e waan kan hin gadiinis ammumaanuu dhukkubsachuu jalqabanii jiranii. Kanaaf warri akkasii dhukkubsachuu qofaa miti ammumaanii waa du'anii jennan. Oromiyaa keessatti nagaa keenya tiifannee akka uummanni keenya nama ifii barbaadu san filachuu danda'u ammumarraa if qopheessuu qabna. Inni baadiyyaa jiru, inni magaalaa jiru garamitti deemuu deemna. Haalli keessa jiru maali? Haalli kaleessa keessa turre akkam fakkaata? Kana beekuudha qaba. Waan beeynu hojjennu malee waan hin beeynu ammaan booda nu hojjennu danda'u. Karaa biraatiin waliigaltee keenya kan ibsa yookaan ejjennoo waloo keessa maaltu jiranii walaalle mirga sabaaf sablammootaati. Hariiroon Oromoo fi sabaaf sablammoota gidduu jiru akkam ta'uu qabaa jenne jechuun kuni qabxii waliigaltee nuti ibsa ejjennoo fudhanne keessa jira. Kunis namuu mirga waliif beeku Oromoon sabaaf sablammoota isa keessa jiran ollaasaa jiran mirga isaa beekuu qabaa. Isaanin Oromoon qoftiin beekuu miti warri nu keessa jirus ollaa keenya jirus mirga keenyaas nu beekuu qabaa jechuudha. Waggaa 150 ol warri akkasii kun hundinuu baadhannee nuti baadhatee beektu
isaan nu baadhatanii nuutu baadhate kana hubannee bifa waliigalaatiin waan nu dogoggorsu waan fuuldura keenya tarkaanfachuudhaan nuti deemnu san akka isaan nagee keenya booreessanii akeeka keenya san hanqisuudhaaf ajandaa haaraa akka isaan nu baasan ajandaa keenyaan waan karoorfannu hojjechuu qabna malee karoora isaan nu baasan jala deemuu hin qabnu jechuudha. Kanaafis maaltu jira? Naannoo Dirree Dhawaa kana keessa waan tattaa jiru walumaan beeyna akkasimi nu tuttuqaniitiin gara biraan oofanii akka biyyitu nagan arganne Oromiyaan akka nagan arganne barbaadan akka biyya Itoophiyaatti ummanni bal'aan lafa bal'aa irra jiru ummata Oromoodhaati. Sabaaf sablammoota waliin daangeessine hin qabu. Kana keessatti yoo nagayni booree biyyi nageen qabdu jenneetiin filmaanni kun akka dabru goonaa kanarratti haa hojjennu jennee isaanis karoora baafatanii nu tuttuqanii tuttuqaa kana yeroof nuti obsineetuma waan bal'aati deemsanitti deemnaa jechuudha. Inni itti aanu waan qeeroo fi qarree teenyaati. Humni bara dheeraaf qabsoo irra ture uummanni Oromoo akka waliigalaatti waggaa 50 ol waan akaakoo fi abbootiin isaanii hojjechaa turan irratti wareegamaa turanii waggaa 4 dura qeeroo fi qarreen Oromoodhaa tokkummaadhaan bahaadhiyaa kaabaa kibbatti osoo waliin qoodin humna takka ta'anii jijjiirama amma argamee arra keessa jiru kana fiduu danda'anii jechuudha. Kuni tokkummaadhaan dhufuu dandeenya. Qeeroo fi qarreen teenya uummata Itoophiyaa Oromoo bilisoomsanii uummata Itoophiyaattis bilisoomsanii Afrikaafis fakkeenya guddaa ta'anii kana beeka. Ollaan keenya fakkeenya qarree fi qeeroo teenyarraa fudhachuudhaan biyyi Suudaan mootummaa waggaa 30 ol abbaa irree ta'e isaan cunqursaa ture. Qeeroon Suudaan fakkeenya qeeroo fi qarree Oromoodhaa fakkeenya godhatuudhaan mootummaa sanfirraa darbanii jiranii kanaaf fakkeenya ta'aniif jennee ilaalla jechuudha. Duuba qeeroo fi qarreen teenya tokkummaa akka kaleessa akka sibiilaa qabaatanii jijjiirama kana fidan san akkuma qabanitti jijjiirammoo laafinaatu jira jennee olaallu warreen humniti Oromoodhaa jabdu narraan tana sodaatamtu qeeroo fi qarreedha isiitan akkamitti tokkummaa isaan qaban kana laafifna. Isaan keessaa warreen qeeroo kana hoogganan jajjaboo ta'an urjii ta'an aanaalee adda addaa keessatti magaalota gurguddaa keessatti akkamitti tokkummaa isaanii laafifna diigna bu'aa adda addaatiin bidna fedhii dhuunfaatiin akka isaan wal afaan deebi'an taasifnaan waan waggaa tokko guutuun duratti hojjetamaa turame jechuudha. Kanaaf isa kana waan kaleessa finnasan ibboo deebinee laaluudhaan qeeroo fi qarreen teenya tokkummaa akka sibiilaa san jabeeffachuudhaan qeeroo dhugaata kaleessa Oromummaadhaaf qabsoofte taanee fuula duraas jabaannee argamuu qabna. Qabsoon teenya galman geenye kanarratti haa jabaannu. Qeeroo fedhiidhaan fedhii dhuunfaatiin bitamtu osoo hin taane qeeroo dhugaadhaa haa taanu jenna. Abbootiin qabeenyaa keenyaalleen qeeroo teenya dhugaarratti nu gargaara malee dhararratti nu gargaartanii nu facaasinaa jenna. Kan biraa waan dubartoota keenyaa yookaan haawwan keenyaati hirmaannaa isaan qabsoo keessatti kaleessaas qabaachaa turan har'aas qabaachaa jiran. Haawwan keenya yookaan dubartoonni keenya yeroo fincila diddaa gabrummaas san duraas hirmaannaa isaan qabsoo keessatti qaban bal'aadha. Keessattuu yeroo fincila diddaa gabrummaa
qeeroo fi qarreen socho'aa turte haati Oromoo tokkicha qabdutti dhabde. Tokkicha qabdutti dhabdeetini abbaa manaata dhabdee ilma tokkicha qabdu dhabdee har'aan tana jirtuutu jira. Kanaaf kun adeemsa qabsoo keessatti yeroo rakkooleen adda addaa mudatu kan dura miidhaan irra gahu haawwan keenya yookaan dubartoota keenyaa fi daa'immani. Kanaaf har'allee ittuma jirra qabsoon galman geenye. Kanaaf yeroo hunda yeroo waa hojjennu harki tokko kophaan shubbisuu dubartoota keenyaa wajjiin jabaannee fuuldura tarkaanfatu qabnaan dhaamsa keenya jechuudha. Namni beekumsa qabu if keessaa filannoo reefu hoggaatu san keessattis dhiira qofaa miti dubartoonni keenya shamarran keenya qabeessoo beekumsa qabanis ni jiranii kanallee dagachuu qabnu aanaa keenya keessa araddaa keenya keessa eenyutu jira ibsa kattaaneetiin qophii fuula duraatiif tilmaama akkasiitiin karoora akkasiitiin gamtaan mariidhaan hojjechuu qabnaa jenna. Inni biraa eega dhuftanii maal hojjechaa jirtanii eegammoo xalayaan beekumsaa yookaan ammoo ragaadhaa isinii kenname booda jechuu dandeessanii kana booda karoorri qabnu akkuma amma dura waliin jenne nama gattaa irraa ibsaa fudhataa waajjira banuudhaatti fulleeffannee jirraa jechuudha. Waajjira duraan cufame banuu haaraas banaa deemuu kana karoorri keenya kanarratti naannoon hundinuu Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti qophii taasisaa jiranii bakkitti waajjira banaa jiran waajjirri banamaa jirutu jira bakka banameetu jira fakkeenyaaf naannoo Arsii lixaa naannoo Shaashamanneetii fi Arsii Nagelletis miidiyaa irraa sila arguun ooltanii kan biraas akkasumatti itti fufeeti jira. Kanaaf gaa kuni bakka irraa hojjennu waan ta'eef bakka uummata keenya itti qunnamnee waliin mari'annee jaarmanni keenya magaalaa irraa gara baadiyyaatti akkam ta'uu qaba waan fuulduratti deemnu kan ammoo akkamitti irra aanna jennee itti wal mari'annu waan ta'eef hundi keenya ugaa kanarratti wal gargaaruu qabna waajjira keenya nuti jabeeffate namni biraan nu jabeessu kanaaf ammoo qophiidhaami fayyaa ta'a. Bifa waliigalaatiin gaafa duroo dhufnu inni qabsoo kana keessatti hadhaa liqimsee yeroo dheeraa mana hidhaa ture akkasumatti kun dirree qabsoo ture sababaa nageenyi biyya keessatti uumamu kanaa walitti baanee jechuudha. San dura namuu haaluma adda addaatiin hojii garaagaraa irra ture. Kanaaf miseensonni keenya miseensonni adda bilisummaa Oromoodhaa kan mana hidhaa yeroo dheeraa turtan haala adda addaatiin dhaaba keessanirraa fagaattan yeroo dabrees waliif tuqneeti jirra jidduutti waan nu mudatee nu sakaalee nu hambiseetu jira ammaan booda walitti baanee kanaaf akkasitti quba qabadhaa bakka jirtanitti hojuma ta'e san takaleessa qabsoo irratti dadhabdan san isiin galman keenya kanarratti jabaadhaa isinin jenna. Bifa waliigalaatiin marii keenya kaarnaan tunaa nu qoftiin asii isinitti taasoo osoo hin ta'in isinirraas yaadaa fi gaafiis ni fudhannaa. Jaallan kiyyaas kaafan waan irraa gati dabalanii fayyaataa galatoomaan isinin jenna. Wanni jechuu barbaanne guddoon Oromoon amma durattis gadaan buluu turte. Akkasiimi gadaan eega cabee amata 150 lakkaawwatee jira jechuu. Gadaa kanaas ka cabse nama biraa osoo hin ta'in naftanyaa cabse. Naftanyaan eega cabse booda akka Oromoon gartee tokkoomtee wajjin deemne isii dhorke jechuu. Tanaa jecha nuti akka gartee gumii abbootii gadaatii haa taatu akka manguddootti abbootii Oromooti. Dhaaba siyaasaatii haa taatu hundinuu ilmaan keenyaa jechuu.
wanni ilmaan keenya irraa barbaannu maali? Tokkummaa. Wanni ilmaan keenya irraa barbaannu maali? Wanni isin irraa barbaannu tokkummaa. Yoo gartee wal dhabdeen ka jiraattu taate qaalii abbootii teessanii dhageessanii yookaan wal diddaan jiraattu taate waliin mari'annee rakkina jirtu furuu qabnaa jechuudha. Yookaan osoo wal nyaannuuti namoonni biraa kagartee mootummaa tanaaf ija baasu jiru nu harkaa fudhachuu ta'an jechuudha. Tanaafuu akka san hin taane jabaannee qiyaasa gartee amma gartee as gubbaarraa nu himamu jiru kanatti osoo Oromoo addaan hin qoqqoonne gaaddisa isaanii cimsinee kabiraallee kagartee addaan fagaatee jiru waliin dhiyeessinee osoo wal arrabsuudhaan hin taane osoo meeshaa namaan taane osoo gartee Oromoon namni biraa nutti fayyadamuu hin taane if hubannee dammeeynee yaa'ii hundarraahuu gartee bilisa taanee tokkummaan haa jiraannu dhaamsa juun qaba. Tanaafuu filmaanni kunilleen gartee filmaata khayrii kagartee nama sirriitti filannu kagartee nama Oromoo kanu yaadu kalikkii gartee dorgomsiifnee gartee itti filannu nu haa ta'u jechuudha. Tanaafuu nagayaan warra filmaata kanallee gaggeessu nu haa godhu. Akkasirratti gartee walii haa gallu Oromoo rabbi takka haa godhu tanumarratti hin xumura. Waa hedduu dhageenyee jirra yeroo qabnu wajji gaggabaabsinee deemuudhaaf yaada tokkoo fi gaafii takka qofa dubbadhee dabruun barbaada. Innis maali? Akka yaadaatti wanni inni dubbachuu barbaadu dhugaa dubbachuudhaaf paartii biyya bulchaa jirus ta'ee paartiileen siyaasaa Oromoo hundinuu gaaddisa tokko bakkatti mataa jala qabatanii rakkoo yoo jiraate ulaa cufatanii itti mari'atan qabaachuun baay'ee gaariidha, baay'ee itti gammadeen jira. Garuu akka gaafii wanni hin qabu fi sodaan kiyyaa sirra maali? Paartiin siyaasaa Oromoo ammas maqaa Oromootiin qabsaa'an hedduudha. Caayaa gaafennu caayaan kun paartii miti kan dorgomuu miti kan filannuusii miti. Caayaan Oromoo bikkatti mataa jala walitti qabannee yaada kennannu. Wanni inni amma asirratti sodaan kiyya maali? Fakkeenyaaf Oromoo miliyoona 50 jennee yoo fudhanne paartiin Oromoo shayyoo dorgome namni miliyoonni takka paartii takka yoo filate miliyoonni takka illee paartii bilaa yoo filate sagaleen keenya addaan cicciramee nu jala hafa. Gandi alagaa ammoo warri diinota keenyaa yoo tokkoome sagalee isaanii tokko godhan nu injifachuu danda'an. Kanaaf yoo danda'ame adda bilisummaa Oromoos ta'ee KFO'n paartiin biyyoolessa Oromiyaa fi akkasuma paartiileen maqaa Oromootiin dorgoman kan paartiilee morkattootaa jaan hundi silaa walitti ida'amanii siyaasa isaanii hanga danda'ame walitti fidatanii wal amansiisanii paartii tokko cimaa ta'anii as bahanii ODP'n ammoo yookaan paartiin badhaadhinaa akka paartii biyya bulchaa jirutti paartii tokko ta'e Oromoon paartii lama qofaan dorgome sagaleen keenya hin faca'u waan ta'eef asoo wanni kun itti yaadame akkuma caayaa jalaa sanitti janjuu yaada qaba. Inni lammaffaa kun akka waliigala paartii siyaasaa Oromootii fi ammaaf kanas jiru adda bilisummaa Oromooti waan jiruuf isaaniif ammoo yaadni hin qabu maali? Addi bilisummaa Oromoo akka paartii siyaasaa morkotaa tokkotti nuti dhugaa dubbachuuf an akka hiyyaan beekan nama biraan beeku waan adda bilisummaa Oromoo ta'eef isaan hin filadhu. Jawaarillee yoo dhufee dorgome Jawaar waan ta'eef isaan filadhu. Ankaniin paartii tokko filadhu sagantaa siyaasaa isaa ilaaleeti. Lafarratti maal fakkaata? Hariiroo biyya alaa irratti diinagdee irratti sabaaf sablammoota biraa waliin jiraachuu maal fakkaata waan jiru ilaaleetiin itti amanee filadha malee maqaan laalu waan ta'eef siyaasa isaanii kana hojjechuuf deemna kana isiniif goona jedhanii akka nuuf ammaaf jirjira ta'us yeroo biraa karaa onlaayiniitis haa ta'u akka nu beeksisanii fi kan isaanis laallee kan paartiilee biraas laallee maaliif paartii biyya bulchaas haa ta'u biyya bulchaa jirus haa ta'u kan biraa hunduu siyaasaa isaanii wal madaalchifneeti nuti kan itti deemnu saniifuu kanas asootti yaadame keessattuu ammas paartiin keessatti haaromsa of keessa gaggeessaa asoo deeme dargaggoota kara fuulduraa fi duratti asoo hojjetee waan gaarii ta'an jaanii carraa gaariin isaaniif hawwa galatooma. Kan jaalli keenya qeerroo isin dhufa booda jaalli keenya qeerroon kan kaase waliigalatti kan duubarraan si ol deebi'a sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromoo heera adda bilisummaa Oromoo kan ammaan tana mootummaan kun nuuf mirkaneessa kan ittiin beekamu jechuudha. Inni kun waajjira adda bilisummaa Oromoo kan hawwataa jiru namni dhaqee fudhachuu danda'a abbaan barbaadu achi fudhadhaa. Kaan ammoo waan inni kaase keessaa gaaddisa dhugaa kanarraa sodaan qabaa jechuudha.
qabaatimi qabaatiin jennaan maaliif jennaan gaaddisa kana nuti akka lamatti ilaaluu qabna. Akka Oromootitti akka keessa keenyaatitti tokko taanee jirra fixannee waan alaanuu dhufu waan alaanutti dhufu ifirraa ittiin dhoorkinaa jechuudha. Kaan ammoo kan inni kaasee dhaabonni siyaasaa Oromoo uummanni Oromoo miliyoona 50 paartiilee siyaasaa yoo hedduu qabaatan gaarii jedhu nutillee sanuma qabna. Paartiin tokko kophaa jiraachuun hundi barbaachisaa miti biyya tokko keessatti. Maaliif yoo paartiin tokko qoftiin biyya tokko bulche ni qooqa ni baxraana jechuudha. Akka fedhe ta'a kan isa maddii jiru gartee keessa qajeelchuun jiraatu. Yoo paartiin biraa jabaan tokko immoo isa bira jiraate anis akka gaariitti dalageetiin akka gaariitti hojjedhee akka uummanni deebee na filatu godhaa jeetii halkanii guyyaa hirriba dhabee dalaga. Yoo paartiin ammoo isa dorgomtu isa bira hin jiraanne hoo akka fedhe ta'a inumaa diktaatara maayii abbaa irree maayiillee baay'ee ta'uu danda'a. Kanaaf jecha nuti akka dhaaba Oromootitti dhaggeeffadhaa. If keessatti paartiileen ammaan tana walitti tokko taanee gaaddisa godhanne kun fuuldura tokko ta'uudhaaf, lama ta'uudhaaf, sadii ta'uudhaaf akka jennee bu'uura sii lafa kaayyan. Fuuldura adeemsa keessatti paartiileen Oromoo kun lama yookaan sadii kanaatu nu barbaachisa jee akkasitti walitti deebuuf deema jechaadha. Kan maqaa ABO'tiin deemu immoo bakka tokkotti deemuun dirqiidhaa sun bakkuma tokkotti deebi'a. Amma boordiin filannoo kan Itoophiyaa beekumti adda bilisummaa Oromootiif oguu kennu hunda keenyaa bakka tokkotti nuu kenna malee isin qoftii keessaa fudhadhaa jee nuu kennine walumatti arganne jechuudha waan kana. Isaanis nutis walumaan fudhanne. Kanaaf amma gaa akka Oromiyaatti akka federaalaatti bakka lamatti yoo fudhannee ilaalle akka federaalaatti akkuma gaaddisaa sanii taaneeti dorgommii barbaachisu goona jecha. Oromiyaa keessatti ammoo bilisa namuutu ODP'nis ABO'nis KFO'nis ni dorgomna sun rakkoo takka illee hin qabu. Kan irra jabaatu uummata biratti fudhatama qabuutu mootummaa jaaraa jechaadha. Waggaa akkana jennu ammas laala dhaggeeffadha ammas akka ammaan turaatitti akka gaafa ihaadi wayyaaneeffatti paartiin tokko gumoe paartii kaan ari'ee mana hidhatti naqee waan biraa godhuu keessan seenu nuti. Yoo nuti immoo ABO'n mo'ates warra ODP's warra gartee nu mormanis KFO's haa ta'u abbaa fedhaa haa ta'u warra waliin jirru kana aangoo walumaaf walii qoonna malee ana qofaa kophatti fudhatee kaachii irratti itti jechuun jiru jechuudha. Jiraatuuf hin danda'u. Yoo moonees miti walirratti dhiichisuudhaaf miti jechuudha. Wal gargaaruuf yoo waan hundarrattuu kana booda paartiin tokko gumoe paartii kaan dhaabbatanii dhabamsiisu. Innis hiree isaa kan lammataa eeggata. Mootummaa jiru keessattis hiree walii qoonnee aangoos walii qoonnee jiruus walii qoonnee waa hundaa waliin hirmaanneeti akkasitti waliin deemna malee kan waliin dhabamsiisu miti sirni akka ammaan duraa ka'ee haadiksuun hin jiraatu jechuudha Oromiyaa keessatti qabaachuus hin dandeenyu. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork sagantaan keenya kan marii gareen adda bilisummaa Oromoo itti aanaa hayyuu duree dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaatiin durfamu hawaasa magaalaa Awwadaa fi naannoo isiitti wajjin taasise kan isin biraan gahaa turre kanumaan raawwatee jira. Qophii kana qopheessuudhaan an kan isin wajjin ture Uudii Muusaati ogeessa kaameraatiif idiitara keenya Naasir obbo wajjin ta'uuni qophii Oromiyaa Miidiyaa Neetwork kanaaf wajjin turtii gaarii taasisaa isiniin jenna. Qabsaa'onni iyyanne nutirmadaa nu jabeessa nutirmadaa nu jabeessa isoo yeroon hin dabarree nu jedhama nutirmadaa.